Oromiyaa dhumarratti ilmaan Oromoo isin warri aangoorra jirtanu maaliif akka murtee akkanaa murteessitan sammuun keessanii fi iccitii keessan qaamni beeku beeka. Nuuf garuu duudhaadhaan gayyoona. Isinii muruufis isinitti muruufis gara dhabne. Saa abidda dhalte ta'e sabichi kun. Arraabuuf abiddan guba dhiisuuf dhala. Kooti jedhee akka ofitti isin hin qabne akka qoree ergamtoota keessanii waraanaa diina jedhee akka isin hin dhiibne hiddi keessan hidda keenya jechaa jidduutti sabni kun miidhaan irra qaqqabu maaliif akka namummaan isinitti dhagahamuu dhabe I don't know waa wallaahi namaaf hin galu. Ummanni kun waanaa godhaa jedhee isin hin rakkifne. Ifaa inni hin qabne kurraasii isaa shidee jechuudha olii gadi deemee maallaqaan jenereetaraan jechuudha bilbila isaa guuttatee ilmoo isaa si biyya adda addaa jirtuun itti bilbilatee waan jireenya isaa idilee isaa gaggeeffataa jiraataa jira. Bishaan hadha qarshii 20 yoo 30 jettaniin tole jedhee bitataa jira maagatiin natti guddifte hin jedhu okkoraan kaasu. Yoo gatii sukkaaraa qarshii 30 irraa 40 gootanii jettan tole jedhee bitataa jira yoo qabaate yoo dhabee jedhee soogidda isaatti naqatee nyaataa jira. Maagatii ol natti guddifte hin jedhu. Kosi yookaan madaabara yoo har'a qarshii 4,500 itti gurgurtu ta'ee iftaan ammoo 6,000 itti gurgurtu ta'ee yoo qabaatan bitata yoo dhabe immoo callisee hireessaa jiraataa jira. Maaliif gatii ol natti kaafte hin jedhu. Maali sadarkaa kanatti jechuudha uummata takka sammeessuun. Maal uummata takka sitti daba cubbuu dalaguun. Maal jarana siyaasni akka hin qabu daangaan qabu cubbuun daangaan qabu. Cubbuun daangaan qabu really. Si morkadheen aangoo keessa hirkaa fudha jedhee si maddii dhaabatee si rakkisaa hin jiru. Kabaltuudhii tudduu haxaatee deemaa jira galaa jira. Maa yoo ummatichi isin dhiisee jedhe rabbiin inni isin uumee jedhe isin dhiisaa maal isinis akkuma namaa gogaa uffattu miti. Kam jirta maammi? Amin Muhammad. Yeroon geesse welcome. Naga jirta baga jiraatte. Nagaa kooti galata rabbii. I'm glad si arguu kooti fi hedduun natti tolaa. Garuu an hundaa ol wanti jedhuun barbaadu rabbi si haa tiksu. Amin. Wanti naaf gala ijoolleen Oromoodhaa hedduun isaanii quuqama saba kanaa qaban eessumayyuu haa dhalatanii eessumayyuu haa bahanii amantii kamiyyuu haa qabaatanii haala kamuu keessaa jiraatanii yeroo hundaa rakkoon saba isaa obboleessi aangoorra jiraate abbaan aangoorra jiraate haati warra aangoorra jiraate iddaazimaar dhugaan jirtu kan rabbillee irraa nama gaafatu kan amantiin illee jedhu eenyummaanuu taanaan jechuudha. Sabni kamuu mirgi isaa tuqame taanaanii namni saba sanaaf sagalee ta'uun namnu yoo ka diina si godhatu taate rabbi biratti ati jaalallee uummataa deemta. Rabbi irraa argatta jechuudha. Waan tokko tokkotti dalagamu rabbiif jecha malee maatiif jecha argamu. Haala biyyattii sana keessatti deemaatiin jiru ilaalee yoo jedhu yeroo biyya namaa turtes akkamitti akka sagalee akka ta'aatiin turte si beeknaa. Erga biyya keetitti galteellee bifa kamiin sagalee akka ta'aatiin ati jirtu inuma agarraa. Hedduun ilmaan Oromoodhaa garuu anas dabalatee jechuudha. Rakkoo saba kanaa osuma agarruu, osuma nu dhukkubuu, osuma akka malee garaan kan kee keessa kan keetitti si boo yookiin ammoo kophaa kan kee teettee waan gootu dhabdee osuma rakkattuu cal'isutti jirra. Miidiyaa irraallee fagaanne. Keessattuu aktivistoonni Oromoodhaa ijoolleen Oromoodhaaf sagalee turan hawaasni kuni kabajama naammalu naaf kennaa karaa ittiin jedhu gaafachuu yeroo itti dadhabe keessatti biyya san keessa teettee laayivii seentee haasawaa akkanaa kana godhuun kan ke'an waan biraan jedhu rabbiin hunda keenya uume
Rabbiin guddaan jechuudha. Kan hunda namaatii oliyyuu caalu kan kabajaa nama hundaafuun ilmi namaa kamiyyuu fedhu 4 kiiloo jiraadhu fedhu White House Ameerikaa keessa jiraadhu yeroo geesseedhaaf maammeedhaaf pirezidaantiin Ameerikaa bulchuu fi addunyaa bulchuu kamuu wal qixa tokkoon rabbiin ilaalu sun rabbiin suusaa tiksu. Wanti biraasiif hin jedhan kasii kana wanta ati godhaa jirtu kanarratti. Akkuma beektu ka qeerroo kumaatamaan itti gabbaramee jijjiiramni kun dhufe. Jijjiiramni kun erga dhufee booda Oromoon gaafiin koonaaf deebi'aa haalli keessa jiru nan fooyya'aa yoo xiqqaatee Oromoo ta'uu kootiin hin hidhamu. Hidhaan narraa dhaabbatti dararaan narraa dhaabbatti abdii jedhu qabaachaatiin ture. Akkuma bulluun garuu guyyaa waraanni Tigraay eegalus akkatti eegale namoonni beekna. Badii abbaa kamiitu haa ta'u waraanni biyya sanaaf hin barbaachisu. TPLF fi kaleessa dararaa guddaa ilmaan Oromoo irraan geette jennee nuti madaalus sana hundaayyuu waraan isaa wajjin Oromoon seenuu hin qabu. Yeroon kun ni darba, mootummaan tokko ni darba, hawaasni kun ammoo itti fufa. Oromoo saba biraa jidduutti diinummaan amma duraatuun nu gaha nuti diinummaa saba kamiinuu hin barbaannu. Walqixxummaadhaan mirgi keenya akka saba kamiittuu kabajamee haa jiraannu gaafii jedhu akka addunyaatti dhageessifamaa ture. Oromoon dhugamatti saba sanaaf biyya sanaaf yaadu kanuma jedhaa ture. Garuu wanti biyya sana keessatti daawwataatiin ture, wanti ta'aatiin ture tokkoon ilmaan namaa ilma Oromoo kan ta'e mootummaa kana dhugamatti jechuudha. Walakkaa keessattuu namni hin deeggarin hin jiru. Dhibbatti jechuun lebaan yoo xiqqaate sammuudhaan qaamaan yoo xiqqaate irraa dhaabbachuudhaan jechuudha. Yoo xiqqaate yeroo haa kenninuuf jechuudhaan waa hedduutu godhame. Waa hedduutu irraaf qabame. Deemtee osoo cubbuun biyya san keessatti amma hin dalagamin maamme umrii kan kee keessatti cubbummaan nama irratti hin dalagamin dachii kana irratti hin jira yoo jette ani hin beeku. Kana booda cubbuun ilma namaa irratti dalagamu waggoota 6 darban kana keessa wanti sabni keenya hin argin hin jiru. Akka biyyaatitti illee akka sabaatitti illee duratti ijoolleen muraasni waa kakaasanii turan. Mootummaan eenyutu godhaa jira? Obboleessi keenya tokko maal jedhee ture garee garagaraattu jira kan kana hojjetuun wanti ati kaasaa jirtu ammootu waan biraati. Attentionii bira yoo dhugamatti mootummaan kun dhufaa sirreessu mootummaan kun biyya kana haa jijjiiru yoo jijjiirama naannoo Finfinnee kana agarru kanaan yoo ka jijjiirama ta'u taate maame shurraabiin ana uffadhee deemutuun guyyaa andu'e narraafti. Nothing will go with me. Ani akkamitti du'e gammadaa addu'aadha. Ani yoo osoo mirga namaa hin tuqin boru yoo du'ellee akka amantiin koo jedhutti jannata san argadha yoo jedhee abdii sana qabaadhe akkasi jiraadha. Hawaasni keenya akkasi jiraataara. Boru ganama akkasi bula jedhee jiraataa jira. Waan biraadhiis jecha afaan nu qabe hin cadhisne hin ukkaamamne sababa itti ukkaamamne qabna. Oromoo nyaattee Oromoon biyya bulchuun beektu Oromoon ofii walikkaati Oromoon waliif hin taane akkamitti biyya kana bulchiti kan jedhu waa hedduun isaa nu ukkaamsee qabamnee mana galle. Hin callisnee ilaalaarra. Garuu ammootu yaa Rabbi irraa nuun gaafatiin callisuu kenna kana ani sodaadha. Tokkoon ilma namaa kan gocha raawwatu miti nuun teennee rakkoo hawaasa keenyaa kana callisnee ilaallu Rabbiin yoo dhugamatti akka amantiin jedhu taate tokkoon namaa itti gaafatama. Mee waan Abiyyi jedhe tokko si kaasa. መጨረሻችን የት ነው የሚሆነውና አብይ ማለት ያ መጨረሻችንማ የእግዚአብሔር የምን ቤት ነው ነው እንጂ how come አመንቲ ከምቱ ቢያቲ ቡልቺቱ ጀረት ቢየ ኡመና ዋዝን ሱን አባ ነጀዴስ ኢላሉ ጀለት አባ ከነ ነጀዴ ቢየነም ኢላሉ ከሰቲ ሐዋዝኒ ሰደርካ ከና ኢልሚ ነማ ሀርኪ ዱበት ደሜ ነማ አፋን ኦሮሞ ዱበቱ ገሸነማ እዶ ሁንደት ቢፈ ከናን አጄፈማ አከሚት አኒ ዱበቹ ጣፊ አኒ ቢየሰም ቡልጣቲን አኒ ጀነት Rabbi kam eeggadhaadhaan wuch rabbi maan jedhamu kun kam gaafii jedhu gaafii nama galcha dhugaa dubbachuudhaaf amma dura viidiyoo tokko dalagee ture Itoophiyaa እግዚአብሔር የላትም kan jedhu ኢትዮጵያና እግዚአብሔር አይታወቁም kan jedhu in particular one amantii ummata naannoo sadii kana wajjin wal qabateetiin hojjetamaa ture irratti viidiyoo viral ta'e tokkotu ture yeroo Tigreen waraana Tigree san keessa jechuudha በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተሰራ ክፉ ነገር አለ እንዴ ሚሊኒክ harma mure bari fannoon barakana maal mure morma mure akka alaabaatti fanniseemi Oromoon gandoon bari mamme sirna Oromoo keessatti sirna ilma abbaa gadaa keessatti dubartii takka boojitee taatee qabdee sirrashantu
Arsii lixaa keessatti aanaa Adaabbaatti maal jibame? Dubartiitu qabame waboodhaaf dalaganii bar dubartii qabanii rashananii bar warraa dhabanii yennaan maatii sagal waliin. Aanaa Kofalee dhaqi qobree ganamaa galgala ilmi namaa ajjeefamaa jira. Dararaan ilma namaa irra gahaa jiru Oromiyaa keessatti yoo ilaalte ani kana maaltu nu cubbummaan uummanni kun hawaasni kun dalage maal isaa kagaafi jedhu cubbuu dhokateetu jira. Moo osoo badii nurra gahin badii nurra gahee jenneetiin rabbitti waa himannee rabbiin jazaa san nuu kafalaa jira. It's a big question to me dhugaas himuudha. Safuudha moo hin safne safuu jechuun amma yeroo tokko tokko naannoo garagaraatti waan kana osoo qabdu kun nyaataa jettee yoo itti boonti. Maali wanti sila Tigreetti boonne Tigreetti osoo isaan sirnaaf nu nyaataa jiran nuti waan hin taane jenneeni. Moo alagaa dur Amaara jennu sana irratti waan akkasii nutti ta'e gaafii gurguddaa deebii argachuu qabu hamatu ka'a. Kanaaf an mootummaan kun eenyutu jetti kenne kan jedhu Prime Minister biyyattii sanaatti fuula kennee fi dhugaan jirtu maal gochuudhaan faannoo namni dhaadheessaa bahe TPLF fiinnaa jedhee yoo barbaadan Ogaadeen idduulsinaa kan jedhu aga jedhame faannoo agar kuraatnoo kan jedhame. Humna milishaa gaachana sabaa jedhanii kan ijaaran gaachana sabaa abbootii gadaa karrayyuu kan ficcisiisan walloon irratti waan ta'aa ture artistoonni Oromoodhaa walloon uummata walloo hidhaadhaa fuudhanii akkasitti agarsiisan rashananii Finfinnee keessaa dhallee nagaumaan jiraatu. Who became responsible for it? Yakkamaa tokko laali ilmi maali yoo hate osoo guyyaa san hate guyyaa ani maali hate lukkutti tar guyyaa killee hate maal jedheetin osoo guyyaa san qabanii xiqqeenyatti qabanii sadarkaa kana hin geenyu har'a maafiyaan dhalate kun hundaaf bar mootummaan maal jedhaa ture afaan isaatiin miidiyaa irra dhufe nama qarshii 100,000 ol qabatee harkatti argata miliyoona tokko zafaa irraa fudhaa jedhamaa ture bar there was a green light that is given by the Prime Minister. So kana dhaabuudhaaf amma falli jiru jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hoogganaa milishaa yookiin caasaa nageenya biyyattii sana komaandara poolisii biyyattii Oromiyaa kan jedhamtu sunniin yoo namoonni kunniin seeratti hin dhiyaan Abiyyi namoota kana seeratti dhiyeessuu hin danda'u taanaan humna kiyyaa ta'ee jira dheetiin ummata isaan nagaa osoo dhaamatee wayya. Yoo danda'ama ta'e ammoo rakkoo biyyattii sana keessa uumamurraa eegalee caasaa nageenya biyyattii sanaati. Kan durii bartii beellaf bari nadhii gammadaa fa'aa hanga dhaaba akka bu'een agarreemi dhossanii dhabamsiisaniimi kan dhaabar dhossaan hin jiru maatii teessisaniiti maatii afootti itti akkaatama itti ajjeesanillee akkaataa ilaamaa itti ilaallatanillee. Wallahi yeroon geesse laali dubbii afaanitti si qabeen of kolchi laali ani hedduu amma namoonni koomantii jala deemtanii biyya keessa jirtaa of eegi waan akkasii jechaa jirtan dogoggorri akkanaa osoo jiru. Osoo jechuudha fuuldura koo jiraatanii rasaasa mataana diigaadhuman itti dubbadha malee laali ammas they can everything I am okay with that. Rakkoo tokko iyyuu jechuudha sinii galee because inni du'aa jiru sanoo maqaa kootii lubbuu tokko qabuudha malee ani addatti lubbuu inni ji'a 9tti dhalatee ani ji'a 19tti dhaladhe miti ilma namaati sinii galaa jira miti dogoggorri bakka uumamutti dhugaa jirtu haqa jirtu jechuudha osoon haqa dubbadhu hin jiraadha osoon haqa dubbadhu hin du'a gaafan du'ee jedhe naan boohinaa dhugaan dhugaadha waan ta'eef straightiidha kan ta'uu qabu. Namni tokko du'ee rakkoon sun yoo furamee jedhe kaan jiraachuu qaba jechuudha. Malee sodaattee afaan qabattee guyyarraa teessee jechuudha akka ilma dabeessaatti teessee boo'uu hin qabdu. Rakkoon kun irra deddeebiin uumamaa jira. Dhaaba argataa hin jiru. Mootummaan waan kana xiyyeeffannoo itti kennaa hin jiru. Even waa biraa miti bar wanni kun akka furmaata argatuu fi gad ba'anii jechuudha. Dogoggoraan uumame waan kana hin furra jedhanii afaaniin dubbachuun waan tokko bar. Keerlasii ta'anii abbaan fedhe yoo boo'e abbaan fedhe yoo dubbate callisanii nama laaluunu tuffii daangaa darbeedha kuni baay'isoo. They should respond. Waa biraa dhiisan poolitikaa siyaasallee taatu dogoggoroon akkanaa akka uumamaa jiran argaa jirra. Wanni kun deebiin argata jedhanii hawaasuma hanga tokko miira isaa tasgabbeessuu nu bar waan tokko bar. Uummanni kun osoo boo'u dhugaa jirtu kana osoo gad baasee agarsiisu dubbatu callisanii ilaaluun is not fair. Daangaa qaba wanti hunduu. Amma sirna deddeebi'amee dubbatamaa ture bara TPLF yeroo geessate fa'i jabeessitee jechuudha waa'ee siyaasa biyya keenyaa keessa beekta. Irraas dubbachaa turte nama yeroo dheeraas beekuuf nama si jala deemee si hordofuudha. Wanni kun mootummaa kana kallattii hin taanetti geessa. Arras mootummaan aangoorraa akka icaabii kufii miti. Dogoggora kanaa ergamtoota milishaa isaatiin raawwataa jiruun uummanni kun dararamaa jira keessattuu sabni Oromoo hadhaabbatuudha gaaffichi. Sassee. I agree. Look, ammas wanti ta'uu qabu laal.
fakkeenyaaf amma waan booranatti mucaa daa'ima amma tokkodha lama ajjeesanii hawaasni hiriira bahe. Hawaasni Oromoo ummanni Oromoo mootummaan irraa ka'e hin jenne. Wanti jedhan maali? Shimallis Abdiisaa qaama namticha waraana biyya kana keessatti caasaa nageenyaa kan keessa taa'e nama amata 12 rasaasaan dirree guddaa badee irra ajjeese kan itti haa gaafatamanii jedhe. Laal guyyaan dubbiin yoon badde beektaa Maammaddeen Aljazeera. Dubbiin guyyaa Amaanu'eel Wandimmoo qabame magaalaa keessa marfata irratti ajjeesan. Ajjeesan sana mootummaan sun guyyaa sana kufe, guyyaa sana cabe, guyyaa sana bade mootummaan sun jechuudha. Osoo guyyaa sana murtii seeraatiin ala namni kan ajjeefamu hanga seeraan hanga pirezidaantiin biyyattii sanaa itti mallatteessuutti hin ajjeefamu. Mana ni diigdee maal godhama? Ufii keetii diigi siin jedhan mana seera qabu, mana kaartaa qabu, mana waan meeqa qabu jechuudha. Hiyyeessa waggaa meeqatti lafee mana tokko ijaarra. Dan faayinaalii maal godhan? Yoo diiguu diddee waan ittiin diigdu ni kafaltaa jedhan. Here is what is coming. Dargiin maal jedhe beektanii zamana isaa? Dargiin xiqqeenya irraa nutti himamaa guddanne kan. Nama ni ajjeesa, gatii rasaasaa si kafalchiisa, awwaala si dhorga. Amma bakki nuti jirru gatii rasaasa namoota ittiin ajjeesanii kana kafalchiisu. Bar zamana TPLF yeroo jalqabaa biyya seentu nama ajjeesanii boo akka hin dandeenye godhamee ture. Yeroo jalqabaa naannoo abaa olitti cintu keessatti. Harargee keessatti yakki raawwatamin hin jiru yeroo sana. Har'a ammoo Oromiyaa guutuu wal ga'e silaa yeroo uummanni keenya sanirraa boqonnaa argatu. Kanaaf maame rabbi si haa tiksu. Rabbi si haa tiksu. Wanti guddaan hin jedhu kanuma. Garuu haa takka jedha. Qabsaa'aa tokkotu ture. Yeroo akkasitti diyaaspooraan ka'ee saba isaatiif qabsaa'u yeroo qeerroon naannoo baha Oromiyaa kanarraa mootummaa afoo dhaabbattee hawaasni hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu qabanii justice for Haacaaluu yeroo jedhanii isaan falman sanatti dhiya Oromiyaa irraa qeerroon akka lafaan kaane qaamni godhe qaama hooggana siyaasaa ture. Waliin mari'an deemti gaafiifatti waan gaafannuuf yeroo sanatti jechuudha. Jarano yoo qeerroon Oromoo bakka takka Oromiyaa guutuudhaa gaafii mirgaa haa gaafatu gadi dhiisa innaaniin inni dan hooggana siyaasaatti dide. Hoogganni siyaasaa sun har'a mootummaan ajjeefameera. You see what it is? Dhugaa jirtu dubbataa akka feete dubbataatiin yoo deemte wayya. Rabbi isaaf haa araaramu mootummaa ajjeese. Rabbi isaaf haa dhiisu. Garuu ammootu wanti nuti godhuu qabnu ilmi namaa boru ni duuna. Laman jiraannu balaa konkolaataan illee duuna. Fe'amnees ni duuna. Beelaanis ni duuna. Garuu hanga jirru hawaasni Oromoodha. Ani kana dhibu laal. Namni kaabinee seentiraal komitee Abiyyi keessa jiraata. Akkamitti godina inni bulchu jalatti ilmi namaa cubbuudhaan ajjeefama. Akkamitti ilmi namaa godina inni bulchu seentiraal komitee ta'e jechuudha. Godina inni bulchu irratti akkamitti ilmi namaa rakkata. Akkamitti cadhisanii nama bar haati haadha ijoollee isii narraa deema kaleessa galgala na himame narraa deema yoo kana as deebitanii ammoo shaadaa qabadhaa koottaa taa'e jettee jira. Ilmaan isii deemaa narraa naxxasin deebina. Haati tun garuuyyuu siyaasaa tokko keessa hin jirtu. Wanti ta'e maali? Guyyaa tokko yeroo Jawaar Mohaammed Faati gara biyyaa deemtu sana mucaan ijoollee qeerroo naannoo isaa mucaa amata 12 ture yeroo sana. Qeerroo san kakaasee bakka Jawaar Mohaammed Faati kan dhaqee jedhan. Den achi booda achi ol ta'edhan. Namoonni guyyaa sana Jawaar Mohaammed mucaa daa'ima san kaasanii deem Jawaar Mohaammed Faati madhu ijoollee akkana godhi jedhanii har'a aangoo gurguddaa qabu akka biyyaatti. Warri mucaa daa'ima hirribaa kaasee erge aangoo gurguddaa qabu daa'ima sanaa garuu biyya keessa jiraachuu dadhabanii haati ijoollee in dhufna haadha teenna si yaannennaan shahaadaa qabadhaa koottaa. Isin ajjeesanii hin galtanii anallee agartanii yoo dhuftanii garuu shahaadaa qabadhaa koottaa. Maal jechuudha biyya hangamii keessa jirra jiran salphina akkamii keessa jirra. Maaf biliiciidhaan sobamna. Hawaasni kun maaf kabajaa dhaba. Irraa callisneerra mootummaa kana irraa galleerra mootummaa dhageeffadhu. Isin irraa dhaabbannee jirra. Miidiyaa irraa aktiivistoonni Oromoo hundi isaanii silaa warri sabanni dhaga'u isin irraa galanii isin irraa ta'anii isin laalaa jiru. Garuu hammeenyii fi gara jabinni caasaan nageenyaa keessan garsiisaa jiru, milishaan keessan garsiisaa jiru, bulchiinsi gandaa garsiisaa jiru, bulchiinsi godinaa garsiisaatiin jiru. Ilma namaa irraa waan eegamu miti mootummaa of gorsi.
waan kana hundarraayyuu uf sirreessaa yoo isin uf sirreessitani I believe biyyi teessani ilmaan Oromooti namni diinummatti si safareetiin akka diinaatti achi sin fageessu hin jiru garuu gochi keessan gocha diinaatii olii kan jedhu jechuun barbaada maammee hedduu galatoomii yeroo dheeraa booda gara laayivii dhufee sagaleen koo sirrii hin jiru.